Bulchaan Naameti sijjeeseetiin qaama nageenya aanaa biraatiin sijjeeseetiin shaneedhaatu hojjetaa kan tokko nurraa ajjeesee jee ilillii kaayee si awwaalaa siiboo yaanaan jee jechuudha. Torbaatu jira malee. Sheediin jiru. Sheediin eessa dha? Horii jira. Horii aannanii lamaa fi. Horiin aannanii tokkotu jira. Sunuyyuu maal godhanii miidiyaan hin dhufennaan sheedii tokko keessa horii muraasa jirtu walitti yaasanii akka hin dhabneef bakka jiru san nutti argisiisanii nu boodarra deebinee bakka duwwaa san argan hin jira jechuudhaaf horii bakka jirtu walitti qabanii tokkotti guutan. Kana wanni dhugaa dubbadhee itti fannifamu jechuudha. Horiin qabatamaan jira. Horiin akka jiru isinitti maarra? Horiin qabatamaan jira. Tokko qofa keessa. Tokko qofaan sheedii sadiin keessa. Viidiyoo isaa daawwataa. Lakki. Daarektarri keenyarra nu deebisuu danda'a. Waan daarektarri deebisuu miti. Lakki viidiyoo waraabame nu ragaa nu qabnu waan lafa jiru waan guyyaa san argine hin jiru. Horiin hin jiru jenne tokko mitiidha. Sajal qabaa faana pirezidaantiin daawwatan faana wal bira qabamee yeroo ilaalamu hin jiru sheediin. Kan aannanii maal maal jettanii irratti barreeffamee kun kan aannaniiti kun kan lukkuu viidiyoo kanarratti ilaaluu dandeessu tokko ni jira. Kuni ona namni bira hin jiru duwwaadha kun duwwaadha. Maqaan jira kun sheedii isin ijaartanii gaafsan keessa beellanni ture. Kana keessa hin jiru jenne nus uf sobna daawwattoota keenyas ni sobna. Horiin jira qabatamaan barbaada jechuun yoo gabbee malee. Ayyee daawwattoota keenya gaddeebi'oo wanni hin qulqulleeffadhu kan jiru ta'a akka jirutti kan hin beekne. Ayyee sadarkaa kanatti gabaasni soba miidiyaas hoggansas itti sobamee namoota hin jirre hojjetaa mootummaatiin qixa kanaan qabsiisanii nama dura dhaabanii nama hojii biroo hojjetu biiroo keessa hojjetu gurmaahira jireenya naaf darbuuf deema yeroo dhufuun booda miileena laman horadhaa jedhee akka inni dubbatu taasisuudha kan jiru. Viidiyoo itti aanu immoo ammas waan kanaan wal qabatu alaan. Ayyee maqaan kiyya badhaasoo Abdii jedhama. Aanaa Gooroo Guuturraa magaalaa Harmeel irraa barumsa akkaawuntingiitiin hin ba'e. Yuunivarsiitii irraa hin ba'e diploomaadhaani. Warra irraas ba'aa ta'uu mootummaa yeroo yerootti tiraqaa cinqurraa jennee amma wal mareenna jechuudha. Gaafa wal mareennu ni ijaaramne inni kaanee waajjira bulchiinsaa dheenee jechuudha. Gaafa kana ni ijaaramne inni nu qabanii nu ijaaran. Gaafa isaan kun nu ijaaran deebiinee leenjii nu kennan jechuudha. Leenjii gaafa nu kennan leenjii kana fudhannee nutis ol baanee lafa nu kennan. Bulchiinsi magaalaa lafa nu kennee bulchiinsa aanaati wajjin ta'uudhaan sheedii kanarra nu ijaaranii jiru jechuudha. Isaan kana bichaa osoo hin taane hirmaannaa uummataatiif hirmaannaa isaaniitiin mootummaa keenyaatiin bulchiinsa magaalaatii bulchiinsa aanaati wajjin waan kana fidanii as nu naqanii jiran jechuudha. Lukkoo kana isaanii nu naqee jechuudha. Kana qofa osoo hin taane halkanii guyyaa osoo hin jenne milkaa'ina keenyaa jenni laffaatii hedduu fi gatii gurguddaa qabalanii jiru jechuudha. Gaafa kana nuti ammaan tana bu'aarra kan gahaa jirrudha. Yeroo ammaatitti bu'aarra geenye jirra. Maqaa kiyya badhaasoo Abdii Ahmad jedhama. Aanaa Gooroo Guutuu keessa magaalaa Harmeel irraa hojii horsiisa lukkuutiin hojjechaa turre. Nu doorsisa yeroo sadii irraa firra nu doorsisanii milishaadhaan hidhaadhaan waan jedhamu. Maas faraarraa waan san na goosaa turan. Bakka kiyya miti san bakki kiyya magaalaa walakkaa keessa doo Harmeel irraa magaalaa walakkaadha. Waajjira isaanii gubbaadha kanas. Kan kiyya dhiiseetiin achi deemee haasee kan kiyya garaa osoo na gubu. Garaan na gubachaa jira jechuudha. Isa kanaaf nuti lubbuu keenya sudarra jira. Lubbuun keenya sudarra jira jechuudha. Yeroo mara milishaadhaan na doorsisan. Milishaadhaan na doorsisan. Yoo sanaa soo baate jee milishaadhaan na doorsisan akka nama tokkotti haanii durraa isa nageessanii dirqama dandeettii haasawaa bichaa waan hin qabuuf jechuudha. Isiis ammoo akkuma kiyya eegalanii kiyya dabreetti inisheetiif gabbuyetti inisheetiifii guutuu bakka takkatti hojjechuudhaaf gama san dhaqan isaan. Gaafa gama san dhaqan takkaa midhaan faafirika malee fidaniif hin beekan jechuudha. Inni san immoo bakka san keessa eegalu nama lama jira jechuudha. Nama lama. Namni lamaan tokko abbaa qabeenyaati tokko immoo soddaa isaati. Walitti deebineera daawwattoota keenya. Dargaggoon kun innis akkuma duraa san bakka isaa dhiise bakka biraa dhaqee haasaa akka godhu taasifamee miidiyaaf ibsa kennee duratti argitaniirtu akka inni taasaa ture. Amma jireenyatti ce'aa jira jedhaa ture. Nuuf darbeeraa bulchiinsi magaalaa nu gargaaree maal godhee boodarra immoo dubbiin akka akkas hin taane kaasa. Inumaahu maal kaasa haasawuma isaa keessatti yuunivarsiitii irraan eebbifamee dippiloomaan jedha. As deebi'ee immoo achi nageessanii dirqiidhaan akka haasawuna godhe malee kiyyaa miti kiyya bakka biratti gurmaa'ee hojjetaa ture duwwaadha hin hojjenne sobaaniin dhaqee waan kana ragaa bahee. Sirriidha wanni isaa hojii ol qabatu dhugaa dubbachuudhaaf
himaataa kana himaataa biiftuu badhaadhinaa jedhamu. Biiftuu badhaadhinaa jedhamu dhumaatu hundeessee sheedis jaarree fi Bakki itti haasa'isuun keessatti ture. sheedis jaarree fi inni himaataa Bakki itti haasa'isuun kan eenyuti? kan waldaa Biraati. biraati. Maaliif achi dhaqani? Waldee kanaa wajjin waldee garaati kan waliin hojjechaa turan. Lakki maaliif achi Walitti- fidanii waldaa isaa bakka hin ta'in dhaabbatee akka miidiyaaf akka isaa ta'etti akka himu akka isin haala mijeessitaniif akka himu maaliif barbaachise? Dhuga jechuun iddoo kanarratti ammoo waldee himaataatiin innis Isaa duwwaadha argineera. fayyadamamaa Isaan jiru dura hojjetaa turanii hojii biraa hojjetaa turanii boodarra gara lukkuu seenanii inisheetiiviin kun dhufe bakka isaa sanii dhiiftanii fuutanii bakka ibsa itti kennu kana geessitanii xiqqoo haasawuu hin dandeettaa si irra wayyeettanii akka inni afaan waan qabuuf haasawuudhaaf akka haasa'u gootan. Amma immoo dheengadda gaaf nu argannu lakki dubbiin akkasii miti an achi dhaqeen haasofsiisanii wanni an fayyadamin jiru kiyya duwwaadha gubataa haasaa ture. amma kun maalirraa dhufe seeta lukkuus binneeti nyaata lukkuus binnee kan inneef Eenyuudhaaf isaaf bakka kamitti magaaluma keessatti bakki itti haasa'e maaliif achi dhaquu barbaachise? magaalaa keessatti haasawaa ture walitti hidhamaniiti amma ijoollee kana walitti hineeti ibin ekspoortillee godhan gara magaalaa biraatti walitti qindoominaan hojjechaa kan walitti turan ni hidhisa. walitti Walitti hidhamanii Bakka nama biraa dhaqee haasa'e. Bakka nama biraa warra gurmaa'an kanneen hojjettoota Duratti nu mootummaa ta'an kaaftaniirtu bakka jalqabaatti. namoota waldaalee torba lukkuu aannan kareettan san bakka sani bakki inni dhaqee haasa'e. walitti qindoomanii Bakka torba jettan. Qindoofne. Himaataan tokko maaliin himaataa biratti qinda'a? Akkamitti qinda'a? Uf dandanii gurmaani innis lukkuu irratti gurmaa'e kunis lukkuu. jechuun Maali qindeessu? oomisha isaanii kana walitti fidaniiti gabaaf dhiyeessan Qindeessuun bira dhaabbatanii haasa'u waan ufii kan ta'an bira. oomisha walitti fidaniiti waliin taanii Erga inni magaalaaf oomishaa dhiyeessan. jiraate. Erga inni lukkuu qabaate maaliif ka ufii keessa dhaabbateen haasa'u? Iddoo sanatti sagantaan gaggeeffamaa ture. Maaliif sagantaan oomisha namarratti geggeeffama? Iddoo sagantaa Ani gaggeeffamaa oomisha ture kiyya dhiisee himaataadha. bakka itti jireenyi kiyya fooyya'u dhiisee kan biraa dhaqee maaliif hin haasa'u? Himaataadha. Yaa'u kaayyoon isaa tokkicha achirratti ijaarameeti kan jiru. Amma Kiyyaadhaa jireenyi koo jijjiiram keessa deemee bara akka lukkuu isatti tottolchaa ture nutti argisiisaa ture. Maaliif shooyiin akkasii hojjetama miidiyaa irratti? Maaliif shooyiin akkasii hojjetama soba irratti? qabatamaan egaa wanni inni himaataa keessa galeetis sirrittis Amma hojjetaadhaan sirrittis deeggarree amma wanni iddoo sanitti mudate filaariitiin achitti dhufe maali paakeejii himaataa duratti dogoggora jettaniirtu. Kuni dogoggora moo sirrii miti bakka biraa dhaqee kan namarraa haasa'uun sun ka isaa osoo lafa hin jirre ka isaa duwwaadha dheengadda dhaqnee fudhanneera hin jiru muu lafa. dhuga Dhugaa ergatee mee namni kun immoo erga yaada nuu kenneen booda maal ta'e? Ayyee intarvii eegana bootan booda nuti ragaa dhugaa kan inni ragaa sobaan kan inni waan dhugaan silaa sooyinaaf qofa. Doorsisni kun ammallee eega isin bira ayyaane nurra ga'e jechuudha. Eega makiinaa asirraa gabbu'ee makiinaa milishaatiin paatrooliin nu jala kaanii horii naan jedhanii milishaadhaan na horsiisanii jechuudha. Itti gaafatamaan ijaarsa paartiitii fi horee qindeessaan paartii rudaniin. Isaan koraa naan jedhanii na horsiisanii milishaan irra jira. Gaafa san ni zoora gaafa jo'aan utaalee jalaa biyya jechuudha cayichaan gaara seenee harka kiyya kana laaluu dandeessanii jechuudha ciccitae waan jiru. Firditti isin akkan haala qabdan isin godha jechuudha mootummaan keenya hunda galeessa hammataadha shanee galchaa jira jechuudha dargaggeessa tumanii mataa gubbaa gad tumanii gaarii galchuun qaban. Inni kun immoo kan mootummaa kana duraan hawwachiisu ta'uu isaatii beekadhu. Mootummaa badhaadhinaa filannoo kana duratti itti gaafatamaa dargaggeessaan ture jechuudha akka nama tokkotti. Buufata shanirra kan filannoo gaggeessa dargaggeessa keenya jechuudha. Dargaggeessa mootummaan keenya jechuudhaan kan gaggeessaa turredha. Garuu deebi'ee yoo rakkinni jiraates nuti rakkoo jirtu himne malee hammeenya takka kan himne hin qabnu mootummatti. Rakkoolee jirtu garuu arras baruu simuu hin dhiifnu jechuudha. Lubbuu wareegama malee. Inni kun rakkoolee jirtu yoo jiraate mootummaan akka mootummaa gaddeebi'ee rakkoo san furuudhaaf furmaata itti kennuudha malee dargaggeessa doorsisuun qabu gaarii keessa. Walitti buusuudhaaf Doorsisamnee hurkaa kiyya kana ilaaluu dandeessaa jechuudha asumatti. haa ta'uti garuu mootummaan keenya eegeen kanaafuu bilis jennaan mootummaadhaan bakka nurraa dhorkuu qabaa akka nama tokkotti lola keessa seenetu jira. Dargaggoon kun wanni isa mudate akka reefu jenne bakka hin taane dhaqee intarviyu kennee san booda immoo dhufee wanni sun soba ta'uu dhufee OBN itti mee caayaan gaafachi dhaqu maaliif OBN itti dhufteedhanii ari'anii nuti irraa buuse. Guyyaa guyyaadhaan dafqa bosona keessa yaalletti intarviyu kan goone booda. Ammallee lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamu akkuma itti fufetu jira. Uummanni biyya keenyaa waan dhugaa dubbate lakki sobaa sobni kun biyya fayyadu waan jedhe
Dhiibbaa akkasitti deemu reefu namni waan dhugaa dubbateef tuuyyuu hin jiru jettan. Guyyaa manuu achi dhayin immoo nama ariita. Olii gadi katamaa keessa. Kana odeeffannoo hin qabu. Garuu Odeeffannoo maaliif hin qabne hooggansa keessanii kan kana godhaa ture. Namoota isin ergitan. hooggansi keenya akkamitti ergite? Isinii miti bilbilee ani isinii bilbileeti miti kan guyyaa san namoota kana dhaabaa namoota inni godhaa jirtanii Biyyi jenne. turtan Adaamaan ture isin ture. Maaliif akkas godhan hooggansa magaalaa gurguddaa Waltajjii gama gamaadhaas ture. gaazexeessota keenyas hordofanii namoonni kun bilbilanii mucaan kun akka isaan rakkoo irraan hin geenye kan hambifame. Waan kana dubbateef maaliif sadarkaa kanatti namni sodaachifama? Kana ilaalan waan amma akka itti ilaaluu qabu. Namni inni komachuu danda'a wanni inni komate dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu danda'a osoo hin ta'in kan addan baafne isin guyyoota achi turtan keessanitti isin himameera waan ta'eef. Adda baasne ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee intarviiwudhaaf achi dhaqan kana eenyummaa isaanii gaafachuudhaaf xalaayummaan ni gaafatamee jira. Lakki Eessarraa waa'ee isaanii miidiyaa miti suuraa kan ijaanii gaafatan. inni rakkoo miti. Kan kana Namoota intarviiyuu kennan Kan kana guuranii gara mana hidhaatti hin deemuun ture. ni bara. Kunneen geeffamanii hin jiran iyyuu amma magaalaa keessan keessa hin jiran. hordoffiidhaan Fakkeenyaaf Baqatanii jiru namni waan intarviiwuu ta'e barbaadamanii. isa qofaa mi bara. Jira marree amma lubbuu isaaniifuu baqatanii mucaan kun ergi nurraa adda ba'ee booddee bilbilaan nu waami bilbilli isaa waraabannee qabna nuti. Gaafanii naqabuuf deeman jedhee bilbilatee makiina irraa utaalee bosona seenee achi deebisanii dubbisan. Kan akka itti naa qabatu wanni akkasii jiraannaan ani wabii isaa naatu fudhata. jiraannaan Namni an argee rakkaachiin ture. qabatamaan Ture jira. malee hooggansa keessan kun kana gochaa. wanni akkasii jiraannaan Kana dura wanni akkasii namoota waan akkasii dubbatan isin akkas gootan hin jiru waan kun sirrii miti waan jedhaniif. Kun dogoggora gabaasa sobaa hin gabaasina waan jedhameef namoonni dhiibban irra ga'e hin jiru. hin jiru karaa Hin jiru magaalaa keessan keessa odeeffannoo hin qabdan. hin qabu. Viidiyoo itti aanaa daawwatu. Kan guyyaa Umar Abdullaa Muhammadiin Jaamaa hojjetaa adeemsa taaqaa aanaa Gooroo Guutuuti hanga fulbana bara 2016tti achirraan hojjechaa ture. Amma achirraa na dhaaban jechuudha. Sababiin irra na dhaaban kabajamoo pirezidaantiin keenya Obbo Shimallis Abdiisaa daawwii hojiitiif aanaa keenya kana dhufee himaataadhaan warra ijaarame jedhanii burraa isa irratti bulchiinsi magaalaa Kaarramillee himaataa sana hogguu daawwachiisan haasawa OBN irratti godhame agareetiin feesbuuk irratti sheer godhe aboo maaliif sobdanii pirezidaantii keenya hojjetaa mootummaati namni isaan kan lakkisan Fandishee Jamaal Sooleetii fi Maamud Abdallaa kan jedhamu hojjetaa mootummaa otoo ta'etti otoo hojii dhabaan hedduun jiru isaan sana akka hojii dhabaa akka himaataaf fakkeessanii kan lakkisanii Hararitti akkaawuntiingii barate doktora veterinar meedisiniidhaan Mattuu yuunivarsiitiidhaan doktorummaadhaan eebbifame jee akka himaataaf fakkeessee pirezidaantii dura dhaabbatee haase. Haasoo sana garaanin feesbuuk irratti aboo maaliif sobdanii pirezidaantii keenyallee maa sobdanii gabaasa sobaatiin biyyi guddattu ni jirti jeetiin sheer godhe. An sheer goonaan heeruma san bulchaan irra bilbilee ganama waajjira dhaqu na hidhan jechuudha. Bulchaan na yaameeti sijjeeseetiin qaama nageenya aanaa biraatiin sijjeeseetiin shaneedhaatu hojjetaa keenya tokko nurraa ajjeesee jee iliillii kaayee si awwaalaa sii booyaa naan jee jechuudha. Halkan milishaa natti ergan zaa 8tti milishaa kana hogguu natti ergan beheetiin mana fincaanii keessa dhaabbadhee dhaggeeffadhan haadha mana kiyyaa dhufanii banii janiin hin banuu inni jiru jennaan bulchaa kana inni jiru jaartiin nurraa banuu diddee janiin isuma ulaa cabsaa fidaa janiin sanii hogganaa milishaa bulchiinsa nageenya magaalaa Harramillee niin beeka Umar kana hojjetaa mootummaati ganama waajjira dhufa halkan zaa kana yoo cabsine mana nama seerri nu gaafataa jee oofee jechuudha. Ganama zaa kudha takka otoon bariin halkan akkasuma bulee rooba keessa deemaa bulee godina dhaqee bulchaa godina Harargee baatti himadhee isa achirra narraa dhaabbate jechuudha. Ramaddii kiyya kun ol deebi'u irra jiru haasaa jeeni guyyaa 29 na hidhe. Akkanumatti shoora harkee isaadha jee odoo ragaan tokko narra hin jirre. Ramaddii waajjira qonnaan naa kannan bakka gittinni barnoonni kiyyan ilaallan. Yeroon achi seenu itti aanaan bulchaa hin seeninii as waajjiruma kee bakka duraanii seenii naan jaa. Achi seenu na dhorkan. Odoo hin hojjenneen baatii kan guutuu taa'ee mindaa nyaachuu jechuudha. Humna tanaan humna dargaggoo kanaan yeroon silaa uummataa hojjechuu qabu. Mindaa akkanatti taa'ee nyaachuu jechuudha. Hojiidhaan jee odoo